ani Oromoodha, ani Muslima, ani Arsiidha, ani kutaa Arsii keessaa kutaa Baaleetti dhaladhe, ani gosti tiyya Arsii Sikkoo Mandoo keessa jirti Aminyaadha. Ani isinii ibsaa caqasaa waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru, waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru qoftu kijiba tokko hin qabne. Sheer walii godhaa, sheer walii godhaa, ajaa'iba agartanii. Kaleessa balbala mootummaa kanaa taa'ee balbala mootummaa Itoophiyaa kanaa isinima jayyida warri aqlii qabu gurra baasaa caqasaa. Balbala mootummaa kanaa taa'ee keessattuu bakka Oromoon guddinaan galtu keessa taa'ee bakka warri badhaadhinni galu keessa taa'ee sagalee ummata Oromoo ta'aa ture. Jayyidan eenyu olitti jedhee uf yaada namu eenyu ol osoo jedhu. Isinii galaami eenyu ol osoo jedhu sagalee ummata Oromoo ta'ee ta'aa ture. Garuu haa dubbiin shoroshoroon badhee dhuftu malee guyyaa tokko namni narratti ijaarame egaa namni narratti ijaarame ajjeechaaf narratti jaalamne guyyaa tokko isinima sheer walii godhaa. Wallaahi nam tokko guyyaa tokko mootummaa kana waan ani irratti dalagaa ture hin beektan, waan ani irratti dalagaa ture ni beektan. Garuu namni narratti ijaarame guyyaa tokko namoota hunda keessa ka beeku takka Abuu Mus'ab haa tu'u, Abuu Mus'ab haa ajjeefamuu jedhanii narratti walitti hin qopheeffamne. Amma ammoo wamaa adaraaka ammoo sheer walii godhaa isinii ibsa waan lafa jiru, waan Rabbiin jaalatu, waan dhugaa. Ani yeroo dubbadhu keessatti Rabbi sodaataa dubbadha. Wayita Rabbi sodaadhu kana ilma namarratti shiran dalagu, ilma namarratti shiran yaadu kana mootii aalaman na arga. Waan an ilma namarratti shiran dalayneef Rabbi ammoo nama shiranarra dalagu manatti naa fida mana kiyyatti. Wallahi alhamdulillah yaa Rabbi maaltii ta'a, gooftaa kiyya maaltii ta'a. Wallahi Rabbi bira kaayatte ani shira namarratti hin dalagu, an shira namatti hin dalagu, nama shiranatti dalagamu ammoo manan naa fida. Osoo ruuhiin tiyyan bayin ammoo baga dhageettan Oromoo. Ani Oromoon tokko haa taatu jedhee ruuhiin tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Isinii maa dhagaye. Ruuhii tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Eegat ufii uftiisee ufii uf baasee jedhe Oromoon qaaliidha na biratti. Isinii galaami jayyidan kana beekaa. Isinii ibsa. Ani sagalee Ustaaz Kamaal Hibboo ta'ee jira. Dhibbarraa dhibbatti waan ta'eefillee beekan beeka. Dogongoruu baay'ee garuu ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u. Ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u. Isinii madagaanarraa tokko hoogganaan paartii Abuu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaan cimaan hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waabeeti dhalataa shirka na bira jira. Sagaleen kulliin na bira jira. Sagaleen kulliin warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataniinillee na bira jira. Summa wallahi maaliifi isa akkaataa itti dhufe, akkaataa magaalaa itti seene, akkaataa meeshaa itti bitate kullee maal irratti argachuu dandeette Abuu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan. Jayyidan akka nagaa Oromootii guyyaa awwala Ustaaz Kamaal Hibboo sagalee sanirratti ani maal dalage
mataa isaa kanatti bilbilee matama isaa kanatti bilbilee muftii akkan fati muftii miti fati akkan ta'ini raayii kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa san irraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhe anillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamare naa jiraadhu waan irratti yaadamu guyyaa sanirra haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ii arra akira naa kennite jechuudha bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ka waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammaam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha dhumatee jira mana Abu Mus'ab soqutti jirra kana dalagaan nurratti dhiisiidha sagaleen bira jiru sagaleen isaa ka haasayame jechuudha fatii waabee aan dhalataa shirkaati dhagaa oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dhahe achi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha haasaya isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatuttu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasaye waan kana keessa harkam qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina na yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii naga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadanatti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha isinii galaami am wanni ana haasawu kun kana wajjin annama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas Kamaal irra dalagamin irra dalagamuu deema jechuudha akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira likoordii 15 jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hindu isin yaani guyyaa rabbii jedhe malee hindu guyyaa rabbii jedhe malee hindu walakin rabbi natiisurraan kaameraa duwida isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duwida irratti fe'e wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko deebisee fi deebisiin deebisu jedheeni dhiise walakin amma gama ruuhii kiyyaa deemnaan dhageette ruuhiiti ani hin beeku ka mumkin karaa deemuun mala bakka inni bahee seenuun quba qabna walgahii inni seenee bahu quba qabna jedha karaa deemuun mala mumkin osoo ani niyyatiin namni kun na ajjeesu mala nama natti ajaje ruuhii tiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaa'imaan hanamma akkaataa itti ufee eegu ana beeka jeejitan akkaataa ruuha kiyyatti be eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun narratti gahee hin beeku wanni kunillee narratti dubbatamee hin beeku narratti mari'atame meeshaan narratti bitame mallaqaan narra bitame Abu Mus'abin kararraa qabnu jedhanii waan maraan osoo ruuhiin kiyyan bahin ka namni kun naa bahe alhamdulillahi thumma alhamdulillahi faaruu rabbitti nama jiraatu kaani ammoo kaani ummatoota kaan itti bilbilee takka takkaan gaafadha sagalee inni waraabe
kulli nama inni maqaa dhahe ka Riyaadiin jiru ka naannawa Riyaad jiru ka Riyaadiin jiru ka naannawa Riyaad jiru kulli itti bilbilee gaafadha maaliif sadarkaa kanarratti yaaluun ga'ame rakkoon ambaraadhinatti yoo bitame bilisa eenyuun hin gaafadhu waan dalagu keessatti eenyuun hin gaafadhu isinii jalaa miti walaakin sadarkaa nama ajjeechaa itti gayan meeshaa itti bitatanii mana namaa itti soqan Oromoo dhagaa bakka jettan hundaa dhagaa Fati Waabeeti hoogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuu deemtu sagalee kullin na bira jira kana sagalee akkamitti mee nu agarsiisi jettan namoota kanatti bilbilee qoradhee wajjaan baasee sagalee hawaasa Awurooppaatti kennee jira Ameerikaa kennee jira Kanaada kennee jira hawaasni kun shuurii gadi bahee dubbatee sagalee kana wajjin maxxansa ummatoota kana haga qorannutti ammoo maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti dhayamu hin hayyamu ni qoradha dura طريقة نما كناتين جرا مو طريقة نما كناتين جرا كان بيكا فتي وابد ألتا شركات شوري سقال النبي رجلا لكوردي كرشن قلت النبي رجلا واني تربي كرشن إبن رات مري أتماتور أما كات أمورا بكا أنجلو دفني منك يسوق تجديتان إيجا كات أمورا جيت دبيتنا إسنين جاي كان كاسيتي بيكا هنتي كيسا ummatoota kaan ammoo dhibbarraa dhibbatti qoradhatti bilbile mataa hawaasni as keessa jiru ummata kana kulli ni beeka ibseellee jira namatti beeksiseellee jira jara tanallee rakkoon tokko ka'ee rakkoo sanirratti hawaasa kana jaratan jarri tun anaan qabsoo akka tokkotti oofna سياسة ولا كلف الملك أبصون كنا توك ولكن وان أموتو مرات وقع لما دولة الربا ميك أو ميك عن قديتاي سكون دي تكاكيسات أنا أجيسها نسويت أكنت متى إسني هاقلو متى إسني هاقلو ونكون متى كيسنا سين وان كانت تيف نموتا كان رياضي فينا نو رياض جرم اتبال بلغة أكاسمتو نما يكني nama le kenne jira dubbitan nama kenne jira jaralle nama kenne jira rakkinne wayi yokai akka jara tanataati sagalee wajjin waa hundi wajjin kanaaf jabaadha kaani ammoo gara seerri jiruun qaaninni jiruun ana rabbi natiisuun osoo ani niyyatiin kararratti na dhayanii osoo du'e eenyummaa kiyyan beekan hoogganaan jala tanaafatii waa beetii akkasi quba qabaadha kanaan ala ammoo ani gosa qaba ardaa qaba bakka itti dhaladhe qaba akkaataa ta'amula itti ta'u teettanii eeydan kun hawaasa Oromoo kulli akkasin na jabaadha wabillahi tawfiq suuraa isaallee isinii maxxansa namni biraallee isinii maxxansa sagaleedhaan haasayame wajjin akkaataa natti yaadamu wajjin akkaataa ittiin ajjeesan wajjin akkaataa mana kiyyatti suqa wajjin kulli liikoordii 15 moo 16 akkas badheessan isinii maxxansa wabillahi tawfiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hirrafni adhan wallahi hirrafni waan kana taqaariira isaa haga guyyaa torbee kanatti guyyaarraa natti dhufa laala nama isaa fakkaatanii ana arrabsaa irraa guuraa turan asiin ammoo irraa waraaban ka aakiraa kaleessa waraabanii naa ergan namoota inni maqaa keessatti dha'u jira namoota san wajjaan baasaa itti bilbilee waan keessa sagalee isaanii waan hin dhaga'iniif sagalee isaa qofa waan dhaga'eef namoota kana wajjaan baasee jaarsatti kennee jira garuu akkasitti beekamuu qaba jarrillee riyaadiin keessa naannawa riyaad inni dammaamirraa dhufe akka haasaya isaati kunaan eeda seenee dammaamirraa wanni marti xumurame shugguutiidha kulli haasaya isaati keessa jira naa jabaadha Abu Mus'ab guyyaa rabbi waa jedhe malee waan ta'u akkatti rabbiin kun natiisu argitanii summa wallahi anattu dharan qabnee natiise alhamdulillah beekaa san akkasitti naa jabaadha wa ila liqaa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni qoradha kaawwan namoota kaawwan ni qoradha namoota kaawwan ni qoradha eessa kulliin isaanii dachii tiyyarraa jiranii hunda isaanii qoradhee hojjaan baasa
wanni an sagalee isin dhageessifne wallahi sagalee isin dhageessisaa namoonni kun miidiyaa kanarraa kan dhufne dura maaliifi yookaan dharti irra kaayamuu mala hojjaan baafadhee isinii maxxansa jarallee jaarsota kenna jarallee sagalee illee jaarsota kenna akkasiin naa beekaa. Wassalaamu